أنا كان أسرتي كان أسرنا رمزتي لبوتي يا جوارف لبو جوار هم بسوراف لبوتي يا باسي دبرسون لبونتي يا إساف رخشة كان أوني أن جاي في جرا جوار جراتي إسا هم بسوراف يو لبونتي يا كم باتو تاتي أناف الرجال هذا يورمونا دقي أنا ما برسيس أمنتيتي قرآن برسيسا حديث برسيسا يو نمني جراته نما جرورتي متى مراني بر متى جرورتي كوفية وفتن متى جرورتي سبت وفتن يو نمني كن يلبو دان جراتين وابرسيسو دندا ربي سبحانه وتعالى قال لي تخنا وبليسخي يا جوار محمد جريني إسا لبو نما هدو دو أراني برا رجئتين أبدي كبا رحمة ربيتين أني مو دوغادا أمانتين برسيسا نما جرون برسيسا نما جرون دو أرى أولجا يونا من جران نوني نم برسيسو لين جرو روغو توكو كان أمانتين كينيا نورا إيغو توكو نورا كابي جوار محمد روغو توكو أمانتين روغا هدو قبدي روغا موتوماتو جرا روغا ساينسيتو جرا روغا برومساتي جرا روغا دينك جرا روغا هدو كيسا قبا جوار محمد روغا موتوما توكو بيتي تك أكمتي جراتشو قبدو بيتي تك دو أراكتي برارمو قبدو جريني جوار jireenya Itoophiyaa qofaa miti jireenya Afrikaa guutuudha jireenya Afrikaa qofaa miti jireenya Ameerikaa illeeti yoo nama hubatu taate kanaafu lubbuu isaa argamsiisuudhaaf lubbuu isaa eewaluudhaaf lubbuu isaa baraaruudhaaf yoo lubbuun tiyya baafamuun dirqama taate I'll be the first one to give up because gurbaa kana keessatti waa hedduu argina amantiin maanu namni wal dandahee sabaa salmootaan amantiidhaan wal baadhatee jiraachuudhaaf gaheen Jawaar Muhammad taphate gahee Nasir Hamzaa taphatee oli gahee sheekootiin gariin taphattee oli dhugaan sima mee sheekootii hedduutu amma ala kana jira Itoophiyaa tanarraa rakkoorraa haa baasanii yaalii haa godhaniime masgida meeqaa nurraa diigame masgida san hambisanii ustaazota hedduu qabna bara masgida 40 oltuutu diigame bara imaamaatu ajjeefame bara Jawaar Muhammad hattaa nama sheekaa aalima guddaa biitii silaa Bukhaarii fi Muslim illee hadiisa gurguddaa irraa fayyadamtullee du'arraan oolchee barbo nama waxaxee miti bara nama darasaa ka khiyyaati miti bar khayni rahmat rabbiitin Jawaar Muhammadin du'arraa oole nama ulamaa akka Itoophiyaatti miti akka Afrikaan qabdu ulamaa guddaatu sababa Jawaar Muhammadin rabbiin du'a jalaa hidhaa jalaa baase bar kanaafin lubbuu tiyya daran lubbuun Jawaar na duuba hafuun hawaasa kanaaf irra caalti sagaleen isaa sun sagalee ummata gurguddaa hawaasa biyyaaf tolu biyyallee jiraachisuu danda'u rabbiin sababa isa godhe jiraachisuudhaaf nama jira rasuuli sallallahu alaihi wasallam wa inna min an-nas nas mafatih al-khair wa maghaliq al-sharr ya rasul alaihi wasallam ilma namarraa namaatu jira je nama qulfii gaarii qulfii khayrii qulfii toltuute furtuu khayrii furtuu toltuudhaa nama teetu jira je rasul alaihi wasallam nama cuftuu isii nama cuqqaalu hamtuu teetu jira rasul alaihi wasallam anarra namoota an beeku daran Jawaar Muhammad lubbuun jiraachuun isaa furtuu khayrii ummata kanaati je'eeti yaada waa hedduu keessatti namni akka dhuunfatti dogoggoraa namni hin qabne hin jiru malaayikaa miti Jawaar Muhammad rabbiidhaa miti Jawaar Muhammad
dogoggora isaa fi rabbii jidduu jiru san rabbiidhaaf dhisna. Namni hir'ina hin qabne hin jiru. Namni guutuu ta'e hin jiru. Rabbii qofaatu guutuudha. Namni sheekha aalimaa jedhamu hir'ina qaba. Rabbi qofaatu hir'ina hin qabne. Ta irratti rabbi itti haa guutuufi. Ta inni dogoggoraan dalage rabbi haa dhiisuufi. Hammeenya rakkoo inni mataa isaatiif qaburra bu'aa inni hawaasaa qabu tura guddaa. Hubannaa kiyyaan ija argaa tiyyaatiin waan argirraa. Jireenyi isaa hawaasa Oromootiif jireenya nama miliyoona 60 miti. Jaalattanii jibbitanii kanarratti maraa taanaan jettanii too extreme deemtanaan jaafitan garuu waan dhufaa jirtu. Namaatu jira arraba ummataa hatee ilma namarraa. Namaatu jira duuda hawaasaa hatee ilma namarraa. Namaatu jira mataa hawaasaa hatee. Arra Jawaar sadarkaan inni jiru rabbiitu nu keessatti argamsiise. Rabbiitu nu badhaase. Arra akka waan yoo zaatatti jijjiirre ilma namaa kana zaatatti jijjiirre Oromoo qaama goone Jawaar yoo mataa goone Jawaar mataadha. Qaamni tokko mataa malee jiraachuu danda'a sosoo danda'a. Luka qabsoon teenya haayijaak taatee bar. Akka nama gartee abbaan qabnee taanee bar. Look at this. Kanaafuu jarana qabeenya guddaadha qabeenyi nuti bira tattaa'u jiru obboleessoo. Ani bar osoo arraan tana namni nu keessa ruuxii qabaatu jiraate janaazaan osoo jiraachuu baatte janaaza beekta osoo nu keessa janaazaan jiraachuu baatte anumarraa eegali wallaahi guyyaa tokko rahmata rabbiitiin Jawaar Mahammad mana hidhaan bulu. Laakiin deemuma jirra malee ruuxiin nu keessa hin jirtu saahibii. Qaamaan nurra jira malee ruuxiin nu keessa hin jirtu. Osoo arra silaa lubbuun nu keessa jiraatte. Osoo dhiirummaan nu keessa jiraatte. Osoo arraan tana dhugumaan jeenummaan gootummaan dhugaata rabbiin jaalatu nu keessa jiraatte hidhamtoonni keenya tokko illee mana hidhaan bulan guyyaa tokko ni tuffatamne. Ni tuffatamne. Tuffii keessaa if baasi. Sorry. Hedduu galatooma sheekh. Hedduu ulfaadha. Dhaamsi kanaa ol dhaamtanii illee hin jiru. Egaa ka galatooma waamicha keenya kabajtanii dhufuudhaaf yeroo wal fakkaatutti anytime yoo isin waamne akkanumatti akka nu dhiyaatan abdii qabaa galatoomaaf taas. Galatooma atilleen galatarraa fi Oromiyaa Miidiyaa Neetwork illeen galatooma na uffalcha iyyuu kiyyaaf iyya emotionality just haasuma kiyyaatu yeroo mira Oromoo mara keessa jiru dubbattanii garaa kiyyaatu akkasuma ta'e na uffalcha namni ni maraate naan jettanii illee biraan seenaa akkasuma dhaamachuu barbaada galatooma isin.